galata kabanera siwa kesuf dufne jira ulfina bakka kaanitti feeshinidhaan jedhu bakka kaanitti immoo firee akka fireetti si keessa jira operaasyoonii taatanaan jedhani har'a garuu as feetanan bilisa ba'ee waggaa torbaaf immoo dhukkuba gaggabdootinaan jedhu uummanni namni hundumtuu doktoroota soo marsee dhukkuba gaggabdootinaan jedhu as kanaan dhufe torbee lamaan irraa sa'aatii booda dhufe waaree booda asitti naaf kadhatan akka kuusamurra godhadheetan barru koolaalinaan jedhanii asuma rajjatanii naaf kadhatanii har'a fooqirras deemee iddoo barbaade deemee onaan laalee kufu firri koo eenyumtiyyuu namni daa'imatti nu alaa darba jedhu egaa waggaa torbaatti namni na dheecha eenyumatti dhiyaachuu hin danda'u har'a garuu bilisa ba'ee tan akka namaa akka hiriyaa koo itti dhaabbadheetu nama keessa Adik bayi tu kan ambo de wagan kabdo menanjira itu ada kami menurut dia saja di dalam turut tunang pada ero ada saya kata kuna kumada di kima jelas terluar ke orang nanti bayar senam bayar nanti beron rumah nanti nam wajah dah kali kami itu pada mode pada lagi nol guya tak bersama kaya ada kami bawa orang nanti toke dan nanti gini apa begitu bahkan itu di masa tanah lana kata kau itu luka kau terlana kau Wadah kisah sana kata tadi tu orang dia kaya emang. Asyik tiga orang lebih wadah kan pulang berbalik balik lagi emang gara-gara orang rumah itu asyik menatin kalau buat gambar balik sini. Asyik wari boleh berbeda mana tak biasa ini. Ye orang Nazira itu dia mau payuman kan kumne galas payuman rapi. As godanya dia berancar ada sih untuk dosi dah. Kau kita mana sawal tiga so. Sendiri darah rabembe darah dan dia mah. Ishin garuu firakkoot miti na barbaadu maan darbu dhibeen keenaan jetti namni kamiyyuu na barbaadu nutti darba dhibeen gaggabdoon darbanaan jedhu ani garuu akka koomuluu miti akka kuu kana keessaa nagaa yeroo natti ta'e bakka dhokkeedhaan jedhu nama keessan jedhu daandii makiinatti jedhu akkuma nasiittan kufa har'a garuu waaqayyoon bilisa na baase. Adik bayi tu orang kau, dia nasi baju sendiri kita itu ke orang kita nanti orang mau dibayar. Adik kan terbela mana ras pegale tu na, pas agak syabu ya na, dah kini ni gara ke selfish ni cerah nanti ni, dia orang kini ni pura dengan tu pura kini orang pura tu orang buaya tu lama pura dah. Pasport ni mau rumah you apa? Dia kan kawan raya betul itu nanti tu. Aci pasport ni sana alam se rumah you tu jadi kodanya tiada, mesti nanti tu sana alam se wajib mangkor kawan nanti tu. Gapa pasport di sana harus sendiri mana ya lawan dia mu special sudah sendiri ada bilisan saya. Pasport ni orang pasport ni mana pasport cuma berpada utaya kena mana kalau utaya orang pasport dia unggal nak lupa nak kerja betul puluh kan guna ada. Masih ada uang yang siapa senanjanya kita cerita kawan. Karena mugabo asiti baru makumana dalam aku dah bukan kisah. Ani ofisi jadi setan namanya. Adi sana aku mau namanya. Sankesatti baay'ee goolamaa ture ifaa fi dukana gidduu kan jiru beektu sun garaagarummaa isaa achi keessatti baay'een beekamaa baay'een qoramaa aarsaa guddaa kaffale yoo xiqqaate waggaa afuriif kaffaleetan ture aarsaa kana maal karma baay'ee qoramaa ani gaafa waldaa deemee galu
akana mamana keessatti boqonnaan hin jiru jeequmsa jira jecha darbannaa rababaa jira san hundumaa dandamaddeen as kee waldaa kana nuti guyyaa tokko baruma 2014 ji'a lammaffaa keessa na kakkaate yeroo sana asittan bishaan irratti nakaradha akkasii ani ofii amanee ture ani manaa koommoo amanee saniifiyyuu yeroo ani waldaa deemu Oga kotti deemna gaafa jedhee yaaduman dubbisa jecha rabaatti natti darbatama calliseetuman deema guyyaa sanni asitti bishaan irratti naa kadhatanii bishaan sana fuudhee galee tanan bishaanicha irratti kadhatanii dibata sitti godhanii fuudhee tanan galee ijoolleen immoo na duukaa jiru gaafa kana fuudhee galee akkamittiin obaasna akkamittiin fayyadamna gaafa jedhanii na gaafatan itti obaasnu sistemni dhabamu jedheetuma fuudhee galeetuma si jedhee suuquma dhaqee mirindaa san karumatti irraa dhugee dibata bishaanichi immoo dibata waan qaba waan ta'eef dibanni sun immoo hin beekama bishaan irratti mirindaa keessatti mul'ata amma gaafa kana ijoollichi akkaataatti hin obaasanii maala dhadhaabachaa jiru sim jedhaa sin dukkana keessatti akka maabiraatiin baay'ee akka dhimnetti akkana baasnee obaasnaa dheetumaan galee mirindicha callee irraa hojii tanan bishaanicha itti naqee walakkaasaa immoo kan yeroo biraa kan nyaataatti waan ta'etti godhee tanan obaase jedhanii gaafa kana bishaanicha dhoskee iddoo ta'e haluman dhoskee jibbuma keessa dhoskee tanan mirindicha akkuma nama guutuma fayyaasaa ishikuma isaa jiruufitti qadaa'etumaan jabeesse qaadata fuudhee galee ijoolleen na bira jiru ijoollee dhiiraa lamaa fi mucayyoo durbaatiin na bira jira amma ishiin immoo akka keessummaati guyyaa sana gaafa dhuftu akkas jedhiin atin jedhee ammaan booda dandeemu waan ta'eefu si gaabbasee kan gala jedheen akkana sistema kanaa jedhee burcuqqoo keenya fudhannee mana dubbi keenya iyyuu hin buufannee isheenis akkana baatee akka baay'ee irratti mul'anne tan deegaggeessa tan dukkaneessa baay'ee zayitichi irra jira waan ta'eef gaafa kana dhufdee bishaanicha dhufdee hundi keenya iyyuu hin dhumnee amma callinneetuma dhumarra gaafa ga'u maalitti gootanii jedhu maalitti godhamanis fuuldurratti buqqa'ee miti ittiin beeksifne fuulatti godhatti mana lole gaafa dura loloonni bakka azimuma jettee itti beekamnatti fakkaata halkasanii kullee guyyaa sadii garaa dhukkubbiitti cimsee gaafa kana eegummaa jettee nama dhukkubee gaafa afuraffaa isaatiin ka'i waldaa deemnaa si haa kadhatamuun fayyitaa hin jedhee amma guyyaa kana hundumaa qoree silaa dudubbiin dura dhufu sun hin jiru zeemuma caaluma jette kan jedhee tole jechuun nu yaam tole jettee boru gaafa biraata deema torbee deema nan jette tole kana dhagee ani akkamitti torbee maalii har'uma ta'a wanni ta'u har'uma ta'a ka'i hin jedhee yeerichi guyyate minaan aayi ammuma deemna ka'i gaafa kana fideetan dhufee asumatti waaqayyoon hin fudhattee hin amantee amma fidaame cuubbanuu yoo irra gaa'e asumatti baratanii barnoota cuubbatti xumuraa jiranii waaqayyo barnoota ni gargaaree akka kanatti waaqayyo na gargaaree aniif manni koo waaqayyo waaqessinaa akka kanatti waaqayyo na gargaaree sabni waaqayyo na galateeffate. Waaqayyo kanaaf godhe waan baay'eedha. Innis hin danda'amu waan baay'ee naaf godheera. Baay'een dhukkubsadhee ture barumsa barachaa jira. Baay'een gara wanta xiyyeeffannaa godha nan qo'adha. Akkasumas giriin sammuun koo baay'ee na dhukkuba guyyaa guyyaatti na dhukkuba utuma hunafuu siree lammaffaa na qaqqabu sammuun koo oobarii ta'e isaan dhukkubsadhee dhiisee hin beekne nan ciise. Torbee lamaaf ciisee siistariin isaan dawwaltee akka naaf godhatanii na gaafatu kan dura akkamitti dhannee akkamitti dhannee asitti mirmaraa isaan qabnu waan ta'eef rifarii si barreessinaa rifarii fiddeebitaa naan jedhan ofii dooktarittiin sun immoo guyyaa irraan jiru amma booddee torbee booddeen galaa yoo torbee booddee fiddeedhaa naan jedhu torbee booddee immoo ani akkana dhukkubsadhaa jirutti waan hin fayyuufi akkamitti biraa dhannee achitti immoo opereeshinii dhannee qoricha naa kenname mana galee qoricha sana fudhadhee qoricha sana gaafa fudhadhu immoo laphee
cabsamanii qortuun gonkumaa waliin maquma waan fayyadu bilbilanii akka saata baay'ee dhukubeenan iyyaatamuun kun gubaa akka isaan ta'in gubaa jedhas waliin gaafatan amma bilbilaas ni kadhachuu danda'u laala qabadhaa ta'e sababa keenya baay'ee keessa gibaa waan ta'eef baay'ee hin jiru bakki baay'ee xiqqaa suuraa baay'ee fagoo kanaaf waan goonu namni akka bakka kun osoo subanu billee guyyaa lafuuti fadaasa dhufnee as dhufnee mataa kura kan sinaa jedhu dhadhaan guyyaa sadii kan inni dibadhee si'a sadii dibadhe tun miccamee jechaadha. Era kana sarara miccamee sana tuma kasi turu shaashii sadii kan hidhee jira bakka kana dhufee kan achuma teessisanii waggaa isaan as lallabaa nama lama ta'anii natti argamu dhugaan sin hin iji kun argu baay'ee fuulli kun argubaa nama walitti ilaaluu danda'u mana midhaan argaa dhabollee namaa sana hin dhageessuudha. Waaqayyo nagagaara yaadin addaamus toodhaan kana sin dubbii tomaati gosa dubbii naa kadhatanii fayyee sanaan booddee kan sila jedhee bucciisee illee yaa waaqayyo dhugumaan amaan godhaa baay'ee dubbachaa jiru namni baay'ee kan barbaadan jiru baay'ee godinyoonni koo illee kan naa gaddamu maalumaan godhaa maqaa dhuun kun ta'ee kanaan jedhee faarsa tokko na faarfadha akka jedha faarsicha እንደዚህ አልነበረም ባለፉት ዘመናት የእኛ ቤት ሲፈተሽ የመከራው ብዛት ዛሬ ግን ከኢየሱስ ገደቡ ተጥሷል ዛሬም ዘመራል ገደቡ ተጥሷል ከእንግዲህማ ዘመን መጥቶልኛል አሁንማ ዘመን መጥቶልኛል ከእንግዲህማ ዘመን መጥቶልኛል ጓስን እንደ zaman yeroo naafitoon ta'e yeroo natti dhufnee gochaa jiranii baay'ee narfaa jira ofiin beeku hojii nama ilaalu sana keessatti waaqayyo na fayyise miinaaf galateeffadhaa guddisaa. Nan yaadas nan hojjedha jechuun hin dandeenye yookiin hin jedhu maatii kooti erga wallaahi dhufne waan baay'ee nuuf ta'e waan baay'ee obbolaan koos ka'u kan miidhan nama ishee sababii dhabee natti fakkaatu malee obbolaan koos raayis waan baay'ee cabe waan juuca baay'ee nurraa cabe akka kaleessa ture kanadha jiru waaqayyo nu gargaare kana baay'ee nu gargaare fira maal isa nama abdatnu waan qabu kan nu gargaare waaqayyo qofaadha waaqayyo nu tamanan yeroo hundumaa kan kanaa ta'e qofaadha dhugaan sin hin jedhu eessatti iyyuu namni nu tamanu waan qabu dhuma sadan jira nama biraan qabu waaqayyo nu gargaare gorsi nu gargaare waaqayyo naaf galateeffadhaa. Waan dhugaabaan baay'ee jira obboleettii koo ishiin achi teessee asmiin yeroo baay'ee qubsachaa turte waggaa waggaadhaan aareffamu asmiin kun waggaadhaan bakka shileettee of beektu ta'an waliin tokko waa wala duuti tammalu tureenyu bakka kana finnee kadhachiisanii fi waggaa 13 kan ishee taa'e asmiin sun sirraa qabee amma bilisa jirti waaqayyo fayyisee sanaan booda asmiin waan tokko obbolaan koos immoo akkasumas biyya jiran moortiin Israa'el xinqulaadhaan karaa adda addaatiin baay'ee dhukkubsatanii dhalli isaanii mucaan tokko kan immoo araas hin jirti xiqqoodha dhalli ishii bishaan roobu nammatanii maal jedhee bakka sochootu dhalli inni callettee gochi bakka du'aa fi gaadhi malee dhala fayyadanii si yaadu waaqayyo hin gargaaree asitti dhufnee kadhannee fi obboleetti koo raayyee hin fayyadii afura budaatii amma booddee dhufee turan ta'uudhaani obboleetti koos naaf fayyiteera waaqayyo naaf galateeffadha. Dahuudeen deemtees baay'ee dhukkubsachaa turte akka nuti turte ishiinis bu'aa turte bakka dhiiraa naaf kadhachiisa dhaqaa sun hojjete ishiinis kadhachiisnee fi ishiinis nagumaan deesse otoo waan tokko hin ta'in yeroo ishiin deessu immoo warshaa waan baay'ee ture beetii godhaa baay'ee mijatu ture geessa nama keessa waaqayyo ishee eegee akkuma itti dhaqxee deesseera waaqayyo nagaadhaan laafaan ishii nuuf fideera kan dhugaa babaadha otoo hin ta'in dura ture yookiin dhimma naaf godhaa waaqayyo sinaa galateeffadhaa. Temanatti nooli dhugaan sin hin jedhu waaqayyo temanadhaa inni yeroo hundumaa oolchaadha dhugaan sin hin jedhu namoota hin beekne bifeeti fakkaatu yookiin immoo halluu wayii fakkaatu yesus eenyuun namoonni jedhu waan salphaa namatti fakkaatu ግን dhugaan sin hin jedhu inni teman hin fayyu foon qofaa miti afuraanis fayyu namoonni baay'ee beekte maal jechaadha jechaan namni uumaa hin qabne jecha namni sim'anii of agarsiisuu deeman qofaadha ግን miti kan of agarsiisnu miti waaqayyo kan nuti waaqayyo nu gargaara namoonni addunyaa kanatti gargaaran nama hin jiru dhugaan sin hin jedhu waaqayyo kan akkaan itti ibsuun qabu waaqayyo galanni isaaf haa ta'u akka diinota tokko namaatti ta'e adhan geessu waaqayyo inni nu eege inni adhan boruun inni ture inni adhan sunu inni bara baraatti jiraatu waaqayyo bin galatooma jaaladha yeroo baay'ee dhukkube utuu
duddubattanii jiru kan achi fadhu ture naa kadhatanii waaqayyo dachaa bicha anaa wayyaa isaan jifaa baay'isu amma dhumaatti deebiisisa sinaa dhaabu asumuudhaaf deebisaa waaqayyo sinaa ayyaana isaa sinaa amma dhumaatti deebiisisa baay'isi jaalate waan hin kuus baay'isi jaalate waaqayyo sinaa